Mootummaan garee faannoo nana leelaa jedhe buufanni xiyyaaraa Laallibalaa balallii danqame. Balaaleffannaan murtoo Sinodoosii Itoophiyaa irratti taasifamaa jiru itti fufeera. Ministeerri barnootaa sagantaa barnoota gannaa kennuu hin danda'u jedhe. Kunneen hangafoota odeeffannoo har'a qabanneeti amma bal'inaa isin biraan geenya. Haga xumuraatti waliin turaan affeerraa keenya. Mootummaan naannoo Amaaraa humnoota haleellaa raawwatan irratti tarkaanfii seera kabachiisuu nan gaggeessaa jedheera. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaalee haleellaa naannichatti raawwatamaa jiru dhaabsisuu fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf mootummaan duula olaantummaa seeraa kabachiisuu kan gaggeessu ta'uu himaniiru. Naannicha keessatti bakka tokko tokkotti uummata nagaa jeequu fi karaa cufuun qaamolee misooma naannichaa fi tokkummaa uummataa miidhaa jiran jiraachuu ibsuun gochoota kanarraa akka of qusatan akeekkachiisaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa ibsa guyyaa kaleechaa baasen immoo hidhattoota maqaa faannoon socho'an irratti tarkaanfii nan fudhadhaa jedhee ture. Qaamoleen garee faannoo deeggaran ammoo dhaadannoowwan adda addaa dhageessisaa turaniiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota maqaa faannoon socho'anii fi Oromiyaa keessattis hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachaa akka jiru beeksisee ture. Hoogganaa koominikeeshinii raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Koloneel Geetinnat Adaanee ibsa guyyaa kaleechaa kennaniin raayyaan ittisaa hidhattoota maqaa faannoon socho'uun nagaa boorressan irratti tarkaanfii ni fudhata jedhaniiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa duula olaantummaa seeraa kabachiisuu ittiin jedhanii eegalaniin lola hidhattoota waliin deemaa jiruun ji'oota darban kana lubbuun nama nagaa darbaa jira. Muddamni kun bakka adda addaattis itti fufeera. Gondar, Qobboo, Waldiyaa, Shawaa Roobitii fi iddoolee birootis torbanoota darban walitti bu'iinsaa fi haleellawwan banamaniin miidhaan dhaqqabeera. Rakkooleen amma garee finxaaleeyyii faannoo jedhamanii naannichaa fi naannolee ollaatti gaggeeffamaa turan hidda kan gadi fageeffatan ta'us mootummaan federaalas ta'ee kan naannoo Amaaraa callisaan bira darbaa turaniiru. Gareen kun naannolee ollaa Oromiyaa fi Tigraayitti ce'uun hawaasa nagaa irratti haleellaa raawwachaa turuu fi qabeenya saamuu daangaa darbee lafa qabachuu uummattoota hedduu buqqisaa fi ajjeesaa tureera. Ammas ittuma jira. Amma dubbiin jabaattee mootummaa naannichaa humni garee kanaa gaaga'uu jalqabnaan mootummaa federaalas ta'ee kan naannichaa afaan tokkoon garicha irratti bobba'uuf ibsa wal fakkaataa baasaniiru. Koloneeltichi ibsa isaanii keessatti naannoo Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo barbadeechaa jiraachuu ibsanis waraanni bilisummaa Oromoo immoo gama isaatiin ragaa tibbana uummataaf ifa godheen akka isaan jedhan osoo hin taane yeroo yeroodhaan loltoota haaraa leenjisaa ture eebbisiisaa jiraachuu ibseera. Wuboon godinaalee Oromiyaa hunda keessatti jabeenyaan lolaa jiraachuu fi injifannoo boonsaa galmeechaa jiraachuus ibsi tibbana waraanni bilisummaa Oromoo baase ni agarsiisa. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa naannawa magaalaa Laallibalaa humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduu walitti bu'iinsa uumameen balalliin xiyyaaraa danqamuun dhagahameera. Erga guyyaa kaleechaa raayyaan ittisa biyyaa humnoota faannoo jedhaman irratti tarkaanfii fudhachuuf ibsa baaseen asitti lola cinaa naannoo sanaatti uumameen balalliin humni qilleensaa Itoophiyaa gara Laallibalaatti godhuu danqamuun addaan cituun barameera. Kana dura xiyyaarri Laallibalaa fi Finfinnee gidduutti tajaajila geejjibaa kennaa turuun kan beekamu yoo ta'u sababa walitti bu'iinsa kanaatiin balalliin guyyaa kaleechaa waaree boodarraa qabee dhaabbachuun barameera. Magaalaan seena qabeettii taate Laallibalaa magaalaa hambaawwan addunyaa galmaa'e kan keessatti argamuu fi giddugala turistootaa taate tun yeroo waraanni humnoota mootummaa federaalaa fi Tigraay gidduutti gaggeeffamaa turetti buufanni xiyyaaraa achii tajaajila addaan kutee turuun kan yaadatamudha. Balaaleffannaan murtii Sinodoosii Itoophiyaatiin taasifamee ture Oromiyaa keessatti akkuma jabaatee itti fufetti jira. Murtoon Sinodoosii Itoophiyaa abboota amantii uummataa waliin beekne kanneen aadaa fi afaan uummatichaas hin beekne muuduun mufaatuu guddaa hordoftoota Ortodoksii biratti uumuun kan yaadatamu yoo ta'u, ammas Sinodoosichi murtee kana hojiirra oolchuuf jabeechee itti deemaa jiraachuun barameera. Murtee fedhii isaanii osoo hin kabajin bahe kana hordofuun hordoftoonni amantichaa kutaalee lallaba Oromiyaa adda addaa keessa jiran kallattii isaanii danda'ame hundaanuu mormii isaanii dhageessifachuu irratti argamu. Haaluma kanaan godina Shawaa Bahaa Aanaa Booratti mormiin abbootii fedhii isaanii malee Sinodoosii Itoophiyaan gaggeeffame kan fudhatama hin qabne ta'uu agarsiisaniiru.
Mormitoonni kunneen mirgi afaan isaaniin amantii isaanii gaggeeffachuu fi nama afaan isaanii fi aadaa isaanii beekee kabajee isaan barsiisuun barachuu akka fedhan ibsataniiru. Mormiin kun Oromiyaa kutaalee adda addaatti haga ammaatti jabaatee itti kan fufe ta'us garuu haga ammaatti deebiin amantoota kanaaf qaama dhimmi ilaallaturraa kennamen turre. Inumaayyuu hordoftoonni amantichaa abbootii amantaa isaaniif ramadame humnaan akka fudhataniif Sinodoosiin Itoophiyaa qaamolee mootummaa fayyadamuun dhiibbaa gochaa jiraachuunis barameera. Biiroon Biraanuu Naggaatiin hoogganamuu ganna kana isin barsiisuu waan hin dandeenyeef natti hin dhufinaa jechuun barattoota sagantaa barnoota gannaa hordofan ofirraa dhoweera. Ganna kana isin barsiisuuf qophiis yeroo isin qabu kan jedhu Ministeerri Barnoota Itoophiyaa barataan gannaa tokkolleen akka isatti dhufuu hin qabne akeekkachiiseera. Erga Biraanuu Naggaa waajjira Ministeeraa Barnoota Itoophiyaa seenee as gochoonni hawaasa biratti gaaffii fi ijoo dubbii ta'an hedduun kan dhagahamaa turan yoo ta'u, amma immoo ganna kana isin barsiisuuf humnaa fi yeroo waan hin qabneef haga waggaa kanaatti akka namoonni hin dhufne jechuun beeksisa baaseera. Kanuma hordofuu yuunivarsiitiileen hedduun barataa sagantaa barnoota gannaatiin barsiisaa tureef ergaa hin dhufinaa jedhu dabarsaa jiraachuun hubatameera. Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa odeeffannoo namaaf qabanne kanuma. YouTube Ibsaa Gammadaa subscribe gochuudhaan odeeffannoo yeroo maxxansinu akka isin bira ga'u taasisuu dandeessu. Fayyaa ta'aa.